لولج ما خاب إثيوبيا تي بلف في مطبع فدرال جدوتي جلك بين كامبي ورانا خن شريرنا جرو بربده هجرات شندقيان كومنتي بلف في لولويا صدفات في جرون مطبع فدرالا كومنك اللي زانورت فقد ميد جودان بسبب تنه من ديسو نفسه Presidentiin Ameerikaa Donald Trump haleellaa Iraan irratti raawwachuuf karoorfame haquu beeksisuudhaan Iraan akka nuti lalleelleef waan nu gaafatte jechuun dubbate Iraan soba adiidha jechuun deebii kenne. Itoophiyaan guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 800 ol dhaabuuf duula jalqabuun ibsan. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan marti dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 3 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaatii amma bal'inatu isinitti. Kaambiin waraana TPLF kan Tigraay lixaa shararrinaa jiru waggoota 6 guutuu ajaja olaanaa garee TPLF ta'uudhaan tajaajilaa ture guutumaan guutuutti to'annaa raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota eegduu waraana takkasii jala ooluun isaa ibsame. Waraana dafoo fi qilleensarraa adeemsifame kanaan gareen TPLF irratti miidhaa cimaan lubbuu fi qabeenyaa kan dhaqqabe yoo ta'u yaaleen humna dabalataa gochuuf taasisaa jiran fashalaa'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan hidhattoonni 195 ol yeroo ajjeefaman 107 Tamija Olambo bada'anii jiraachuun ibsame. Kana malees hidhattoonni 121 fi ajajaan kumaa sadarkaa koloneelaa qabu tokko booji'amuun gara wartuu leenjii Baakaareetti geeffamee jiraachuun himame. Gama meeshaa waraanaatiin Kilaashinoovii 450 ol bireenii Dishqaa RPG snaayiparii moortarii rooketii fi raadiyoon qunnamtii 8 ol booji'amanii jiraachuun himame. Dabalataan illee Zuu 23 konkolaataa paatroolii irratti hidhaman konkolaattonni waraanaatii fi loojistiksii akkasumas tiraaktaroonni yeroo barbaadan jenereetarii fi meeshaaleen biroo to'annoo jala oolanii jiraachuun ibsame. Gama biraatiin kaambiin waraana TPLF kan lixa Tigraay shiriirinaa to'atamuu isaa hordofe humnoota lafoo Itoophiyaa irratti argaman yeroo ammaa duula banuudhaan waraana Suudaaniin qabaman irratti muddamni cimaan uumamee jiraachuun ibsame. Gama biraatiin gareen waraana bulchiinsa naannoo Tigraay duula taasiseen TPLF ibsa guyyaarraa baasteef dippiloomaasii fi gareewwan qaamota diyaaspooraatiif ibsa kennuun dhaga'ame. Kanaanis uummanni Tigraay ejjennoo guutuudhaan akka waliin dhaabbataniif yaamicha dabarsan. Gareen waraana TPLF lola guyyaa sadaffaa humnoota federaalaa fi humnoota waraanaa isaan jidduu jiruun itti fufee jiruun mootummaa federaalaa humna qilleensaatii fi waraana lafoo fayyadamee jiraachuu ibsa guyyaarraa baasaniin beeksisan. TPLF ibsa guyyaarraa kanattiin loltoonni Suudaan humna tafee dhaqqabaatii fi humnoonni federaalaa wajjin ta'uudhaan TPLF irratti dhukaasa bananii jechuudhaan himatte. Akkasumallee haleellaa tasaa humni federaalaatii fi humni federaalaa kallattiidhaan lixa Tigraay irratti bane guutumaan guutuutti waraana ifirraa deebisuuf karoora diinaa akka fashalaa'isaniis dhaadatan. Hidhattoonni isaanii walitti bu'insa kanaan madaan humnoota lafootii fi humnoota qilleensaatiin akka taanis kutaalee biyyattii adda addaatti yeroo ammaan tana bobbaafamanii jiraachuun dhaga'ame. Walaqaayitti naannoo Humaraa fi Shiriirinaa keessatti walitti bu'insi waraanaa haarawaan erga uumamee asitti sochiin gareen TPLF guyyaa guyyaan ibsa kennuun mul'ate. Dilbata guyyaa kaleessaa hidhattoonni TPLF 70 humna ittisaa achi jiruun kan to'ataman hoggaa ta'u haleellaa irratti raawwatamenis madaanii jiraachuun ibsame. Humnoonni nageenya mootummaa hidhattoota kana jiddu galeessa gochuun kaambii waggoota 6 qabatanii turan yeroo amma tana gadhiisanii karaa daangaalee kallattii garagaraatti bobbaafamanii jiraachuu maddeen kaaba Tigraay ibsan. Presidentiin Ameerikaa Donald Trump haleellaa Iraan irratti raawwachuuf kaane Iraan akka nuti lalleelleef waan nu gaafatteef dhiifne jechuudhaan haleellaa Iraan irratti karoorfate haquu erga beeksiseen booda Iraan immoo haleellaa san akka haquuf nuti hin gaafanne jechuudhaan dubbiin Trump sobaatiidha jechuun deebii kennan. Ameerikaan lammiileen isii biyyoota baajiddu galeessaa lama keessaa tattamaan akka gadhiisan ajajuun ibsame. Presidentiin Ameerikaa Donald Trump haleellaa waraanaa dhaabbilee isaaf humna Iraan irratti raawwachuuf karoorfame haquu isaa beeksisee jira. Ameerikaan kanaan dura qindoomina Israa'el wajjin ta'uun Iraan irratti haleellaa guddaa banuuf doorsifte kan turte hoggaa ta'u amma haleellaa kana dhaabuun waliigaltee nagaarra gahuuf kan murteessine jechuudhaan dubbatan. Ibsa pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump kenneen Ameerikaan haleellaa raawwachuuf qophii taatullee gaafii Iraanii fi biyyoota baajiddu galeessaatiin haleellaan karoorfame kana haquuf waliigaluu isaa beeksise. Gama biraatiin ammoo haleellaan diroonii Masrii keessatti raawwatame hordofuudhaan Ameerikaan lammiileen isii naannoo baajiddu galeessaa keessa jiraniif nageenya dhabamuu waan danda'uuf lammiileen Ameerikaa Masrii, Israa'el, Suudi Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet dabalatee biyyoota 12 irraa hatattamaan akka baqatan
raawwatan ajaja barsuun dhagahame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti raawwachuuf karoorse haquu laalchisee dubbii dubbateen Iraan akka nuti hin haleelleef waan nu gaafatteef dhiifnee jechuudhaan haleellaa Iraan haquu isaa beeksise. Iraan ammoo haleellaa kana Tiraamp akka haquuf hin gaafanne jechuudhaan soba adii ta'uu dubbatan. Mootummaan Iraan akka nuti isaan hin haleelleef nu gaafate jechuudhaan Doonaald Tiraamp dubbii dubbate irratti Iraan soba haarawaa jechuudhaan dubbii Tiraamp kuffisuun gabaafame. Miidiyaan biyya Iraan Mehaar jedhamu akka gabaasetti ajajoonni waraana maqaa isaanii hin ibsamne waraana Iraaniif of eeggannoo olaanaarra akka jiranis ibsan. Itoophiyaan guyyaa tokko keessatti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuudhaaf yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti duulli biqiltuu dhaabuu jalqabeetti jira. Mootummaan Itoophiyaa duula waggaa waggaan taasisu irratti ashaaraa magariisa yookaan immoo Green Legacy jedhamu hojiirra oolchuudhaaf bara kana qofa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuudhaaf kaayeffatuudhaan guyyaarraa duulli ashaaraa magariisaa eegale. Duulli kun qaama karoora hanga ganna 2018tti biqiltuu biliyoona 800 ol dhaabuuf kan qophaa'e ta'uu ibsame. Sagantaan kun bara 2010 har'aa eegalee ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin kan jalqabe yoo ta'u lafa mancee deebisanii bosonaan uwwisuu fi akkasumallee dandeettii jijjiirama qilleensaa dandamachuu cimsuu wabii bishaanii fi nyaataa fooyyessuu akkasumallee gadi lakkifamuu kaarboonii hir'isuu irratti xiyyeeffachuun duula naannoo guddaa taasisee ni mul'ate. Qondaaltonni mootummaa akka jedhanitti duulli kun tattaaffiidhaa jumlaa kanaan dura taasifamaa ture irratti kan hundaa'u ta'u bara 2010 har'aa eegale walumaa galatti biqiltuuwwan biliyoona 10 dhaabamanii jiraachuun ibsame. Duulli kun mata duree abdii biyyaa dhaabuu jedhuun kan taasifamaa jiru yoo ta'u dhaabbilee mootummaa manneen barnootaa dhaabbilee hawaasaatii fi ergamtoota dippiloomaasii Itoophiyaa biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiran dabalatee biqiltuu miliyoonaan lakkaa'aman dhaabaa jiraachuun mul'ate. Duulli guyyaarraa jalqabe kun raayyaa ittisa biyyaatis kan hirmaachise ta'uun mul'ateeti jira. Hanqina doonii waraana Ameerikaa mudatiin humni ittisa Misaa'el biyya Israa'el balaa guddaaf saaxilamaa jiraachuun dhaga'ame. Israa'el Ameerikaa alatti ifittisuu akka hin dandeenye saaxilamuun ibsame. Ameerikaan haleellaa Misaa'el balaastikii Iraan irraa Israa'el ittisuu eeguuf teknooloojii Misaa'el sadarkaa olaanaa qabuun meeshaa balleessituu gahaa dhabuun hanqina doonii waraana Ameerikaa mudatiin humni ittisa Israa'el balaa hamaa keessa jiraachuun ibsame. Ajajaa Awurooppaa kan Ameerikaadha Jeneraal Aleksas Greenwich akka jetti Ameerikaan of eeggannoo ittisaa irratti akka hin daganne ministeera ittisa Ameerikaa Pentaagoniif dhaameeti jira. Hanqinoonni doonii waraana Ameerikaa dantaa ittisa isii Paasifikii fi addunyaa ittisuudhaaf tattaaffii taasiftu irratti gufuu guddaa mudachuu akka hin qabne Waashingtan Poostii qondaaltota kana waabeffachuudhaan gabaaseeti jira. Akeekkachiisni jeneraalaa kun kan kenname yeroo ji'oota dabran keessa Iraan haleellaa misaa'elaa olaanaa ni raawwatti jedhamee eegamutu ta'uun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaddee hordofaa turtanii turtii gaarii.